Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadha. Har'ammoo part 4 molecular shape the last part qabadhee dhiyaadheen jira. Part 4 kan jennu kana molecular shape ilaalla yookaan immoo boca molekiyuulotaa bakka afuritti qoodnee ilaalaa jirra. Jalqaba part 1 warreen ilaaliin ammoo kana dhiisaati. Part 1 jalqaba deemaati ilaala. Part 1 etoon ilaaliin kun isin galuu dhiisuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Warri part 2 part 3 ilaaliin jirtan garuu ilaaluu dandeessu rakkoo hin qabu. Part 1 ilaaltanitu taanaan ifaadha jechuudha. Part 1 barbaachisaa waan ta'eef achi keessatti ilaalaa. Mee garma barnoota keenyaatti haa deebinu. Mee akka yaadannuuf fakkeenyota kana ilaalaa, yaadota kana ilaalaa. Group of electrons are electrons that occupy a localized region around the central atom. They may be a single bond ta'uu danda'u naannoo central atomii warra jiran jechuudha. Single bond ta'uu danda'u. Double bondiinis akkasuma triple bondiinis waan electron group jedhama. Akkasumas lone pair electron group tokko jedhama. Lone electron or single electron electronic end jechuudha. Ishinis kophaa isheetti akka electron group tokkotti lakkaa'amti jechuudha. Mee har'a kan ilaallu octahedron arrangement kan jedhudha. If there are 6 electron groups around the central atom, the arrangement is called octahedron. Octahedron jennee beekna jechuudha. Isa kanaan molecular shapes with 6 electron groups, groupii electronii 6 qaba taanaan maal jenna? Octahedral jenna jechuudha. Octahedral jennee beekna. Isheen kun bakka sadiitti kan hiramtudha. Bakka sadiitti hiramti jechuudha. Kun bakka sadiitti hiramti octahedral jenna. AX hundi isaanii jaan isaaniiyyuu bonding yeroo ta'an octahedral jenna. 5 bondingii ta'anii tokko immoo lone pair yoo ta'e immoo square pyramidal shape jenna. Arfan isaanii bondingii ta'anii lama immoo lone pair yoo ta'e square planar jenna jechuudha. Akka kanatti tokko tokko isaanii ilaalla. Tokko tokko isaanii kan ilaallu ta'a jechuudha. Mee AX6 type ilaalla. All the 6 electron groups are bonding groups. Bonding group hundi isaanii jechuudha. The shape is octahedral shape jennee beekna. Mee fakkeenyota ilaallu addana jalatti. Fakkeenyoti lamaan kana ilaalle. Lewis structure viidiyoon hojjetameera isa deemaati ilaala. Ammas deebiin sirriitti jechuudha. Viidiyoo kan biraa keessatti sirriitti himeera. Lewis structure sirriitti ilaala. Isaa booda Lewis structure kana barreessina. Step eegeen barreessu amma waan ta'eef jechuudha. Yeroo barreessinu kana fakkaata. Kana fakkaata. Sulfur is central atom. It can be expanded. Bondii afurii ol uumuu danda'a jechuudha. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a. Bondii ja'a uumeera. Warra expanded ta'an warra kamidha? Booda ilaalla. Yookaan viidiyoo biraa keessatti qabadhee nan yaada. Amma garuu how many electron groups are there around the central atom jenna. Maaliif central atomirra electron groupii jiranitu nu murteessa waan ta'eef. Isaantu nu murteessa waan ta'eef hammamtu jiru jennee ilaallaa jechuudha. Electron groupii meeqatu jiru central atomirra ka jiru ilaalla kun. Central atomirra ishee kanatu jirti. Ishee lakkoofna dhufne. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a. If there are 6 electron groups around the central atom, the shape formed is called octahedral. Octahedral jennee beekna. AX hundi isaanii bondingiidha warri kun. AX6 type jenna warra kanaan hundi isaanii bondingii waan ta'aniif jechuudha. This is ball and stick model dha inni kun ball and stick model jenna ishee kanaan jechuudha. Ka octahedral arrangement ti jechuudha. Kan biraan Lewis structure kana barreessina. Lewis structure kana erga barreessinee booda ni ilaalla jechuudha akka kanatti kun. Lewis structure isa kana fakkaata waan ta'eef how many electron groups are there? Tokko, lama, sadii, afur, shan, double bonding tokko akka electron group tokkotti lakkaa'ama 6 jenna jechuudha. Hundi isaanii bondingii ta'uu isaanii erga ilaallee booda X6 type jenna isa kanaan. This is octahedral arrangement jenna jechuudha. Octahedral shape. Kabiraan 5 bonding and 1 bonding yoo ta'e 6 hundi isaanii argatanii 5 plus 1 6 ta'a waan ta'eef yeroo akkasii maaltu uumamaa kan jedhu. The shape is square pyramidal shape jenna. Square pyramidal shape jedhamee beekama. Mee fakkeenyota kana jala jiran isaa ilaallu. Fakkeenyota sadan kana ilaalla. Lewis structure jalqaba barreessina ilaala. Shape kamiyyuu determine gochuu keessatti
The first step is writing the correct Lewis structure. Lewis structure erga barreessine, the second step is determining number of electron groups around central atom kan jedhudha jechuudha. Lewis structure irraa adda baafannaa. Lewis structurein kana fakkaata. Mee kanas akkuma akkanatti ilaallu. Ishee kanas akkasitti ilaalleef meeqa laata jechuudha. 1 2 3 4 5 bonding and here is one lone pair. Lone pair in tokko jirti. Kanaafuu AX5E type square pyramidal shape jenna jechuudha. Waan akkasii shape akka kana jechuudha. Mee fakkeenya lammaffaa ilaallu. Fakkeenya lammaffaan electron Lewis structure isaa akkuma sammaatti barreessina. Naannoo central atomii electrononni jiran, naannoo central atomii electron groupiin jiran meeqaa kan jedhudha. Isheen itti marsee qofana. Tarii akka wal sinjalaan dhoofnee fedhe. Isheen kun 1 2 3 4 5 lone pairin tokko addana jirti 6. Garuu immoo lone pairin kun addana jirti waan ta'eef AX5E type square pyramidal shape jenna. Square pyramidal shape kan jennudha. Fakkeenyi inni itti aanu kunooti. Kan isaas akkasuma jechuudha. Double bondii naa uumamu malee tokkumadha. Kana fakkaata. Square pyramidal shape jenna. Mee type isa dhumaattaa darbinu for bonding and name to name bonding. Lone pair lone electron ta'uu danda'a. Bonding garuu 4 qofatu jira jechuudha. Addana keessatti the shape is square planar jedhama yeroo akkasii. Square planar shape jenna jechuudha. Mee fakkeenya naa ilaallu. Fakkeenyota kana ilaallee haa xumurru jechuudha. Lewis structure for this molecule looks like this one. Shape determination keessatti ishee kana qofa nu gargaara. Ishee kana qofa nu gargaara jechuudha. Ishee central atomii keessa jirtu qofa nu gargaara. Bonding 1 2 3 4 name bonding 1 2 jaha jira garuu immoo 2 name bonding jedha. AX4 E type jenna. AX4 E type jennee beekna jechuudha. Kun akkanatti barreessina karaa biraa. Akkasitti barreessina jechuudha. This is square planar shape jenna. Mee fakkeenya inni ta'an kana fakkaata. Lewis structure for this molecule looks like this one. Wal fakkaata jechuudha. Addanarra negative sign jiraachuu qabdi. Addanatti negative sign argisiisna jechuudha. Cuftuu keessa keenye dhiifama jalqaba argisiisuu dhiisuu kotti. Okay. Addanatti central atomii jira. Bondiin tokko 2 walumaa galasaa kanatu jira jechuudha. Ka shape determination keessatti naannoo central atomii warra jiran duwwaa laalla. 3 4 jechuudha. 1 2 3 4 bonding AX4. Lone pairin immoo tokko kunooti. Tokko immoo kunooti. Lone pairin cimdii tokko jechuudha. Cimdii tokko. Kanaafuu walitti 6 ta'aniiru E2. AX4 E2 square planar shape jedhama. Part 4 kan biratti dhumeera. Galatoomaa waan daawwattaniif yeroo gaarii qabaadhaa. Subscribe godhaa. Fayyaa ta'aa. Bye.